Ashama harka fuune daawwattoota channel Boonsaa Horootu akkam nagaa keessanii jirtu fayyaa keessanii anis nagaa kooti addaan babbanne illee jira haaluma yeroo waan ta'eef waan tokko qabadee dhiyaatee jira wanti sun maali yoo jettan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa yookiin Cundurri jechuudha haasaa kaleessa madirakii gubbarra godhan keessatti uummanni keenya hirrafuu ima dhalchaa jechuu jirani bilchiginna nama karoorri jaraa qaatu nu fixanii amallee akkan dhalchine jechuutti murtii akkasii barbaadan natti fakkaata kanaafuu kun waan ta'ullee natti hin fakkaatu qeerrootu iyyuu rakkisee jira qeerroon baay'ee tokko rakkisee amallee itti muddii jechuun dhaamsa kooti ammootu iyyuu in dhalchinaan tun hoggatti namni kenna miliyoona tokko tuqaa sadii maal jechuu jira miliyoona tokko tuqaa sadii jechuun bareeda iyyuu numaayyuu daran amma maal gochuu qabna nuti ka tokko dhalchu lama dhalchuu qabama booda hoggatti lama jechuudha lama seevi godhuu qabdani miliyoona tokko tuqaa sadii gara miliyoona lama tuqaa jaatitti akka jijjiiramu dhaamsa qeerrooti asumaan dabarfachuu barbaada mee viidiyoo isaa haa daawwannu walitti deebina namni keenya kan dabalu waggaatti miliyoona tokko tuqaa sadii isin marga namni keenya hin ciisu numa dhalchaa rakkoodha kan akkam gootu waggaatti 1.3 million kun asitti qofaat irree deemna taanaan rakkoodha gadi ba'uu qabna biyyoota Itoophiyaatti miti biyyoota ollaattu gadi ba'uu qabna jiran biyyi fi uummanni immoo bishaan hin qabne ilaa uumaa faayidaa tokko qabu bishaan dura ollaa sadii afur kaawwattee dhiisito ofii bira ga'uu baannaa faayidaa qabu akkamitti geenya akkam ta'a itti yaadudha du'aa itti gochuudha tsalooti itti gochuudha itti yaaduudha itti hojjechuudha hireen kun kanaaf ooluu qaba kabaja Shimallisiif ooluu qabu kabaja Abiyyiif ooluu qabu kabaja bulchaatiif kantiibaatiif ooluu qabu hireen kun kabaja Oromootiif kabaja sabaaf sablammiitiif kabaja ummatoota Itoophiyaatiif ooluu qabu isaaf oolchuu qaba hiree kana sanaaf itti gargaaramuun dura jira. Na viidiyoon qopheeffannee raaf kana fakkaata deebii Shimallis Abdiisaatiif deebi'e dammoo lataa qananiitiin ka deebi'e hordofaa isiniin jedha waan raawwattaniif galatooma chaanal kiyya subscribe share like gochuu hin dagatina. Ijoollee lama malee dhalchiinaa inni jedhu gatiin qabu hundisa maal diddama yoo dhalchitan isa sinii guddisa maaliif lama dhalchitu maal michiitu sin qabee Oromoon baay'ee dhalchee waan nyaachisu yoom dhabe guddatanii baratanii rakkoo uummata keenyaaf akka nuuf fidan fala hanga dandeessanitti dhalchaa ilmaaf intala seenaaf duudhaa abbootii kan deebistu bakkeedha uummata Oromoo biratti dhala jechuun warqeedha gammachuuf kolfa malee in arginaa mimmaanii horaa baay'adhaa ta'a warra durbaaf ilmaanii guddadhaa damee baasaa kallattii hundumattuu iji amaan sillaalte xirqam jettee hubattu